Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan jecha arras mata duree addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mata dureen arraa akkamitti Facebook page ta'e Facebook profile keenya irratti viidiyoo dheeraa daqiiqaa hanga barbaanne ol baasuu akkamitti akka dandeenyu ilaalla. Guys, akkuma isinuu beektan viidiyoo yeroo upload goonu Facebook irratti jechuudha daqiiqaa osoo hin ta'in sekondii 30 qofa kan nu fayyada. An video kana keessatti ammoo viidiyoo hanga barbaadan akkamitti akka ol baasuu dandeessan isin agarsiisa. Osoo barnoota keenya hin eegalin dura warra channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun iddoo bell notification kana yoo bantan viidiyoon an gadhiise kallattumaan akka isin qaqqabu godha. Barnoota keenya kan arraa wajjin turtii gaarii. Okay guys, baga nagaan deebitan jecha viidiyoo daqiiqaa hanga barbaanne ol baasuuf Facebook keenya irratti jechuudha aappii tokko nu barbaachisa. Aappii san amma Play Store ni seenna. Erga Play Store seennee iddoo search jettu san irratti akka nama jiru kana barreessuun Creator Studio jettanii barreessitan jechuudha. Haaluma agartan kanaan ergaan Creator Studio je aappii kana irratti barreeffama hunoo akkuma jalaa kanatti okay godhuun search goona. Ergaa haala kanaan nu fidee aappii jalqabarratti argamu kun kan Facebookiiti jechuudha. Aappii hunoo akkuma agartan Creator Studio kan jiru kana application an dabarfadhee waan jiruuf kana aappii kana karaa qofoo keessanii gad buufatan jechuudha. Erga buufatanii hunoon aappicha dabarfadheera akkuma agartan jettan kallattumaan seenaa. Aappii kana erga seennee login godhuu nu barbaachisa jechuudha. Facebookii viidiyoo itti irratti ol baasuu feetan san takka isa talgachuu feetan san viidiyoo san ni seentan jechuudha. Erga seentanii Facebook page yoo qabaatan hunoo page gama gubbaa kanarratti iddoo homnitu kanarratti isinii fida. Aappii kana jalqaba gisa seentanii fi full login isiniin jira. Erga feetanii hunoo kanneen armaan gadii viidiyoo footoo fi kanneen kana fakkaatan ni xixxu. Viidiyoo haala kanaan isinii fida. Viidiyoo daqiiqaa hanga barbaadan aappii kanaan ol baasuu ni dandeessu jechuudha. Amma mee viidiyoo tokko ol baasee isin agarsiisa. Viidiyoo kanneen keessaa kanneen barbaade daqiiqaa fi sa'aas ta'uu kanneen barbaade ol baasuu ni danda'a. Ergaan viidicha filadhee kunoo iddoo title jedhamuu fi description jedhu kanaa jira. Iddoo title irratti ammoo maqaa viidichaa akkamitti viidiyoon kun kamaalii akka ta'ee fi akkasumas description jalatti ammoo maalummaa viidichaa gabaabsanii kan ibsatanii ol baaftan ta'a. Haala kanaan viidiyoo hanga barbaadan ol baasuu ni dandeessu jechuudha. Guys, akka viidiyoo kanarraa gammaddan abdiin qaba. Warreen haaraa taatan channel kiyya kana subscribe godhuun maatii channel kana ta'uun barnoota gosa gosaa yeroon gadhiisu kallattumaan nama hunda dura akka isin qaqqabu godhuu hin